Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa xiqqoo tokkoon gabaa haala yeroo irratti mana hordofaa waan keessaa qabatan jedhee abdadha. Waa'ee haala yeroo gisee ammaa jiru kanarratti maal akka yaadnu maal akka keessa jirru. Akka qeerroon biyya alaatti jabaattee qeerroon biyya alaa jabaattee ammaan tana dalagu jirtu. Akka seera addunyaa kanarratti embaasiin takka cufamte jechuun maal si fakkaata? Embaasiin takka cufamte jechuun akka gartee biyyi sun yookaan waraana irra wal geessite, wal dhabbii guddaa harkaan wal geette yookaan waraanaan wal dhoofte jechuudha. Akkasitti embaasiin sun embaasii san irratti cufa malee akkanumatti humna amma qeerroon teenna fuutee gadi hin baate tanaan cufame jechuun waan qal'aalii miti dubbii deemu jirtu. Kuni akka addunyaatti illee galmaa'uun waan qabu. Akka addunyaatti galmaa'uu qaba. Akkasuma bakka hundatti qeerroon teenna jabaattee embaasii biyya alaa kana adda addaa kana biyya adda addaa keessa jiru kana hunda akka cuftu akka cufsiiftu haala isii mijaa'e hundatti. Baandiraa hiikuu callaa osoo hin taane balbalallee itti dhiyaattee cuftee baandiraan sun namni dalagaa san hojii gartee embaasii san dhaabbate jechuun hojii qal'aalii miti. Akkasuma qeerroon biyya UK nu boonsitanii jirtanii jabaadhaa mallee gartee guddoo nu gammachiiftanii jirtanii bakka addunyaan hundi nu dhageettee ammaan tana bakka hundaatti dubbatu jiranii haala gaarii irratti jirtanii. Amma bakka akkasitti bakka hundarratti akkasuma Firaansi akkasuma ammallee Suudiin akkasuma ammallee Ameerikaa Washingtoniis akkasuma bakka adda addaatti waan akkasii hunda Oromoon teenna uummanni keenya qeerroon teenna qarreen teenna dalaguu jirti. Akkasuma bakka hundaa bakka jirtan hundaa wal bira dhaabbadhaatii tokko taatii hordofaa itti jabaadhaatii. Tan biyya keessa qeerroo silaa nu harkaa namni kaaniidhaatti kaan waraanaanii nu harkaa hunkuru jiranii. Haala jiru ammoo kabajaa keenya yoo ofitti barbaannu taate yoo nafxanyaan jallaan nu keessaa baate yookaan jijjiirama dhibii waan biraa Oromiyaa irraa hin jirtu. Mootummaan kun kabajaa nuu kennu yoo nafxanyaan Oromiyaa keessaa baate qofa. Oromiyaa keessaa akka isiin baatu yoo akkam goone Oromiyaa keessaa baati isa jedhu irratti mee waliin ilaalla. Biyya adda addaa keessaa fi Oromiyaa keessa godina adda addaa keessaa namni jiraatu. Oromiyaa keenya keessa namni jiraatu sablamni baay'eedha. Isaan keessaa uummanni kabajaa hin qabne uummanni nafxanyaa uummati gartee nama gabroonfatuu fedhu uummati saba keenya gartee cunqursuu fedhu nu keessa laaqamee nu keessa wal fuunee wal keessa jiraachuu jirru uummata kana hoo akkamitti ofirraa baasan isa jedhu qeerroo fi yaada dabarsa. An akka mataa kiyyaatitti Oromiyaa yoo kabajaa argattu Finfinnee naateettu dhiisaa rakkoo hin qabu. Ka Finfinnee yoo kabajaa ofi barbaaddu taate qeerroo qarreeteen uummata keenya yoo kabajaa ofitti ka hortan taate nafxanyaa of keessaa baasa. Takka takkaan mana isii takka takkaan gubaa of keessaa baasa. Yoo tana hin goone kabajaa hin argattan. Gaafa isin uummata ofirraa kaaftan yoo isin uummata ofirraa kaaftan yoo isin gantuu tan ofirraa kaaftan yoo isin nafxanyaa ofirraa kaaftan mootummaan kabajaa isinitti toora hin beekaa. Akkuma nama ofirraa dhoofteen beeta abbaan ilmaan isaa yoo nama dhaanu fedhu yoo ati dhaanamtee galtee qaboottu taates ilmaan tantee abbaan humni tuffatan beeyta akkas guyyaa hunda boo'uu callaa miti harkallee waa ofirraa faccisuun dirqama keeti. Akka jirtuun ollaa isin nafxanyaa kamiyyuu hin beeytan. Mana kamiyyuu manni kun kan nafxanyaa manni kun kan uummata keenyaatti manni kun kan saba kanaatti akkamitti hin beekne. Uummata osoo isin namni tokko Amaara keessa jiraattanii manni tokko kan Oromoo Amaara keessa jiraate namni Amaara tokko waa ta'e isin Oromoon darsa keessan guurattanii gara Oromiyaa galtan akkasi beekaa. Akkuma gaafa Somaaliyaa abdii illee ni baqachiisee uummata Oromoo Oromiyaan nu galcheeti.
Oromoon takkattiin mana isii waliin gartee biyya ormaa keessa jiraatte yookaan daangaa saba biraa keessa jiraatte darsa keessan guurrattan yoowwan gara Oromiyaa deebitanii jirtan. Yoo gara Oromiyaa galtan yookaan dhumtan akkasuma. Isin garuu wanni kabajaaf diinni isinirra taa'uuf kabajaa teessan kabajaa maaliitiif isinirra taa'uu diinni? Kabajaa ofii kennuu barbaachisaa kabajaa ofii kennuun dirqama keessan. Yoo ofirraa kaaftan yoo ofirraa faccistan mootummaan kun gartee mootummaa du'u jiru. Amma nafxanyummaa isaa mirkaneeffate haala ifaa kanaan nama baandiraallee miliki deeffachuu jira. Waa hundaanuu kaayoon isaa aadaan isaa afaan isaa yaadi hundi muraadi hundi isaa guutamee isin kanarraa homaa hin qabdan. Kanammoo ofii godhuuf kabajaa teessanuu fi horuuf osoo irree isinitti hin baafne dura faccisaa. Faccisaa of keessaa baasaa. Gaafa facciftanii of keessaa baaftanii ija diimtuu garsiistan addunyummaan achi keessa jirtu hundinuu gama keessan baati. Sabab sablammiinuu hundinuu gama keessan ba'a. Gaafa isin bo'uma bootan akkanatti waa isin hin dabartu. Akka isin dabartu yoo feetan akka mo'attan yoo feetan mana isii takka takkaan guba. Mana isii takka takkaan faccisaa. Bangaadhaan mataa irraa muraa. Yaa uummata kiyya barboo'uu callaa miti. Dalagaa illee hin garsiisu. Karaa cufuu callaa miti. Dalagaa illee hin garsiisu. Amma beektaa warri hooggantoota artiifistootii gartee karaa cufaa isiniin jedhan karaa cufaa callaa miti wanni dubbiin. Isaan silaa afaan ba'aniitiin beektaa mataa irraa muraa isiniin jedhan. Garuu murteessaan maal seeta? Oromoon kabajaa ka argattu yoo naftanyaan lafa isiitii keessaa baate. Naannoo isii bakka isiin jirtu takka takkaan mee wal gurmeessitee yoo foroksaanpee yoo fakkeenya fudhanne arsiin callaa wal fakkeessiti gartee tokko taatee yoo naftanyaa akka jirtu nuuf keessaa baafte naannoon godina biraa akkasuma gooti. Akkasuma gooti godinni biraa. Godina Oromoo guutuun akkasuma godha. Garuu kana godhuufi isin tokko taatanii dirqama keessan. Uummata naftanyaa of keessaa baasuun dirqama keessan. Oromiyaati inni akka gartee yaada Oromiyaa irratti siyaasaan kamiyyuu oofamaa jira. Oromiyaan gartee bakka gartee akka chaampiyoonii gartee kubbaa irratti taphatan hin beektaa dirree kubbaa taate. Bakki World Cupiin hundinuu irra dhufu Oromiyaan. Achi irratti namuu kumaara taphata. Oromiyaa irra kumaara taphata namuu. Abbaan kamiyyuu achuma. Sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa irra kumaara taphata. Kan busine isaa Oromiyaa irratti, kan keessa deemu Oromiyaa irratti, kan keessaa nyaata Oromiyaa irratti, kan keessaa dhugu, kan keessaa beela'u, kan kuun keessaa boo'u, kan kuun keessaa du'u. Hundinuu achuma. Kan saamuus achuma keessa, kan kuun daldalatus achuma keessa, kan kuun jiraadha jedhee waan hundaa achuma keessa. Hundinuu kumaarri hundinuu Oromiyaa irra taphatama. Kana duuba kumaara kana eenyutu ofirra taphachiise hoo? Mee halaallu. Eenyu? Numatu ofirra taphachiisu jira. Nutu ofirra taphachiisa. Garuu kana yoo silaa nu jabaanne kumaara kana hundaayyuu fuuneetiin dirree isaanii geessina laal. Dirree isaanii gaafa geessine hoo? Dirree isaanii irratti taphanna kumaara fuunee dirree teenya keessa. Isaan dirree teenya irratti waancaa barbaadu, faayidaa barbaadu. Dirree isaanii keessa gaafa deebisne hoo? Faayidaa isaanii san irraa qoodamna jechuudha. Faayidaa isaan silaa ofitti argatan taane irraayyuu hoo? Irraa fudhanneeti gartee tama isaanuu sanuyyuu dirree san gartee akka isaan kumaara isaan nurra taphatanii akkasuma teenna nu harkaa guuran. Gartee akka nama tubboo gartee Oromiyaa keessa gaaree bishaan keessaa waraabbatuutti nu keessaa guurte namuu bakka ofiitiin ijaarrata jechuudha. Jireenya naannoo isaatiin geggeeffata. Si keessaa tuutee amma bishaan tokko Oromiyaa keessaa yoo baay'ee eessa dhaqa? Bishaan tokko tubboodhaan giseetti keette bakka feete geessitee ati abaaboo isaa jalatti naqachuun dirqama keeti. Lal akkasii
isaan akkas godhan. Bakki ijoon waan Oromiyaa keessa ta'e warqeen Oromiyaa keessa waan taate daabii Oromiyaa keessa waan ta'e gartee manti meerkuriin Oromiyaa keessa waan ta'eef meerkuriidha. Yoo Oromiyaan hin jirre meerkuriin tun keessaa hin goggodde eenyuyyuu argachuu siin danda'u. Garuu yoo Oromiyaan tokko taate meerkurii isii hidhatte qofa. Kana akka tubboo nu keessise obbo Diyoodha. Obbo Diyoon faayidaa hin qabdu. Gartee uummanni tokko taanaan ofirraa faccisa. Afaanuma gaddeemtee uummata sobduu nuun qabdu. Afaanuma gaddeebitee uummata akka jibduu nuun qabdu. Afaanuma gaddeebitee uummata fajjeessituu nuun qabdu. Uummati waan isii irra baree jiru. Akka isii horii kanaamti. Osoo akka isii durattu markii dhibba baree jira. Isiin wanni isiin barattee hin jirtu. Kabaree raasaa keessaa gagguuranii mallaqa harka kaanii ergani. Eegi gaafa mallaasaa jalatti boofte amataa akkasiiti. Sanumatti olii karkar jechuu jira. Gartee mekebbee takka beektaa mekebbee akka mekebbeeti. Akka gartee qorqoorroo waan karkar jedhu dulloomattee waan akkasiiti obbo Diyoo jechuun. Obbo Diyoon OBT taatee OBT'n ammoo PP taate. PP'n tunoo obbo Diyoo maa miti. Duuba akkam taate. Isiin tun ammoo waan du'aaf gartee kerkee jettu waan qorqoorroo gartee waan dulloommate wayii. Siyaasaan harkaa baddee amma tana uummata kijibdi. Kijiba isii kana waan irraa beekan. Kijibii tokkolleen kan fakkaatu jira malee kijibaan fakkeessine faga dhiibdi. TV boqqolloo isii irratti. Akkasii yaa uummata kiyyaa jabaadhaa akka naannoo jirtaniin akka uummataatiin wal gurmeessaa qeerroo wal gurmeessaa qeerroon gartee wal tokko ta'aatii qeerroo gartee nama gartee tokko nicciitii isin keessaa baasu qabaatii seeratti hin dhiyeessinaa gurra irraa muran. Akkam godhan gurra irraa muran maaliif gurri irraa muramee yoo jiranii beektaa basaastuu gaafatiitii jedhan. Laal nama durii gaafa baay'oo tokko waan nama godhani. Istoorii gaafa baay'oo takka beeku hin dhagayanillee nam tokko naannoo keenyatti Oromiyaa keessa bakka tana siin jechuu hin barbaadu. Garuu gurri isaa mura nama san. Nama san gurri isaa mura har'allee jiraachuun oolu. Kun dhagayammoo dhiifama jedhaan. Namuyyuu ni beeka qaraa. Maaliif irraa murame yoo jette hin beektaa basaastuun durii abaaboo biratti yookaan hidhii muramti yookaan gurra muramti. Alaamaa irra kaa'an jechuudha. Milikkita irra kaa'atan. Namni kun basaastuudha. Waan irra gurra murame beekuun kan kee dirqama. Gaafa gurri si muran maqaan si badeeti. Nama gurraa mura kutte yookaan hidhii si muran. Akkasi. Basaastuun akkam ta'uu qabdi? Gurri irraa muramuu qabu. Gurri yookaan alaamaa tokko irra kaa'atuun dirqama. Alaamaa akka nama gartee subuda loon irra kaa'ataniin beekame. Subuda kijiba isaatiin beekanii kijibi isaa yookaan gurra murataa yookaan hidhii irraa mura. Akkas. Basaastuun akkasitti Oromiyaa keessatti hin argamtu. Takkaan qeerroon qabdee gayyaasuun dirqama isiiti. Kunoo kana ittanii nama agarsiisuu miti. Kan agarte san itti fayyadame. Kan agarte san bakka irra oolchi. Hojii irra teera oolchu ilaali. Karaa itti oolchituun oolchi. Maksi karaa irraa obboleessa kee maan taane hoo? Obboleessi kan keessiif hin ta'u yoo saba keetiif hin taane. Saba keetiif yoo hin taane siif hin ta'u. Obboleessaaf jinni dhiisi. An akka mataa kiyyaatitti abbaa ni kabaja haadhas ni kabaja. Bakka uummata Oromootiif hin taanetti kabajaan naan jirtu. Akkasi beeki obboleessi kiyya. Waan biraa akkasuma beektaa namni mootummaan beektaa gaafa kufaatii deemtu. Gaafa kufaatii deemtu nama ciniinti. Sareen gaafa gartee du'uu deemtu beektaa si ciniinti sareen. Ayyaan qabne bakka waan si dura bu'e hunda ciniinaa deemti. Mootummaan tun akkas mootummaan ganna lamatti akkana hollate. Mootummaan ganna lamatti akkana nama fite. Kabajaan argatu amma Itoophiyaa keessatti. Naftanyaa isaa biraa kabajaa ni argata. Laakiin sablammii irraa kabajaan argatu. Akkuma gaafa dhiyoo kana asii Suudaanitti bakka Suudaan dhaqe. Suudaan saniyyuu maaliif dhaqe inni? Pireezidaantii yookaan eenyu ka Ameerikaa irraa dhufe sun maaliif Finfinneetti hin bu'in? Maaliif hin bu'in? Silaa durii akka Afrikaatti biyyi itti gartee namitti dhiyaatu akka Addis Ababaadha. Finfinnee. Kana dura maaliif irraa maqeetiin naannoo Suudaanii bu'e namichi?
qeequmsa isaatiif Itoophiyaa maayyuu qeeqeera. Qeequmsa addunyaan qeeqxeef. Kanaafuu amma hisaaba keessa hin jiru. Tuwwaan banaatii miti uummata keenya tokko ta'a jabaadhaa jennaan. Tan biraa immoo waa'ee abaawooti. Oromiyaan dhaaba kafaa'oo yookaan dhaaba duraanii sun dhaaba kafaa'oo, dhaaba Baqqalee Garbaa, dhaaba Dooktor Maraaraa Guddinaa, dhaaba akkasuma Jawaar Mohaammed keessatti argamu. San dhiiftee dhaaba biraa abaawoon bakka kana gargar baate, bakka kana goote, bakka kana goote jettanii ka jala fiiddan taate hin burjaaja'inaa. Asuma dhaabbadhaa. Wanni sun hin jirtu. Andaa'uu Ibsaa isinii jaaladha. Akkasuma Kamaal Galchuu isinii jaaladha. Akkasuma dhaabotii abaaboo guutuu uummata Oromooti hin jaaladha. Walaakiin kijibduudha homaa takka faayidaa isin hin qabdu. Waan faayidaa isin hin qabaati miti. Isin har'a warra baratee jiru qeerroon barattanii jirtan namni waa isin hin himu. Waa'ee siyaasaas barattan namni waa isin itti himu. Warri siyaasaan hin galiniif warra yookaan achi fakkaatan yookaan as fakkaatan ufumaa gargar gartee uf facaasan. Nu dhaabotii keenya hundaa inni kabajna. Walaakiin bakka uummata keenya ciranii ufii achi fakkaatanii ufii as fakkaatanii walii hiraa walii gad waloo oofansanii harka kaan biltiginnaa keessa naqatanii harka kaan naftanyaa waliin wal dalaguu yaadansanii nu isaan hundaayyuu hannee lafa deebisna. Isaan hundaayyuu fuulan beeynu. Abaawoo takkatti beekna. Gartee abaawoon takkatti nu beeknu ta biltiginnaa waliin harka naqattee nu ooftuu tanaa miti. Gartaa abaawoo ta durii beekna. Ta durii gaafa jaarraa abbaa gadaa akkasuma ta gaafa waaqoo guutuu abaawota akkasiiti. Taammaa tanaa abaawoon taamba kunoo bakka hagamitti gargar ba'uu fi mootummaan gargar ciree gartee meeshaa godhatee itti fayyadamu jiru tana Oromiyaa ittiin nyaatuuf kun isinii haa galu. Kana keessaa baha uummata. Waa'ee abaawoo keessaa baha. Waa'ee abaawoo bakka nuu buuti. Waa'ee abaawoo bakka xiqqanaa nuu geetti. Waa'ee akkana jinni tana dhiisii hatta amarroolillee faayidaa Oromoo gaachena yoo taate hin beeku. Achii dhufeetiin faayidaa Oromoo faayidaa sii buusa jedhee wanni ati abdattu hin jirtu. Haa jiraatu nu kan kabajnaa qabnaaf. Kabajaa ni qabnaaf. Walaakiin dhaaba jirtu dhaabbii ijaaramtee irra mootummaa muddamee ofirraa hidhe Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa ofirraa hidhee bara. Wayi toltee fide lubbumaaf ofirraa hidhe. Akka uummanni silaatti fedhu warra jira Itoophiyaa guutuu fudhatu jirti jarri bara. Gaafima maleeyyuu bara. Osuma gaafii takkaayyuu waan hin jedhini mootummaan bara harkaa baatee bara Abiyyi harkaa baatee bara xiqqoo Jawaar harkaan seenin xiqqoo Baqqalee Garbaa harkaan seenin kanumaaf lubbumaaf qabee ofirraa hidhee bara jara. Kanumaaf malee amma akka tokko taanee bakka tokko geennu akka murtoo akka ammallee osoo jarri mana hidhaa jirtu dhaaba biraa nurratti ijaaranii Oromiyaa keessatti akka harka nurratti hin dhiinne Oromiyaa tokko ta'a. Waan isin feetan malee namni isiniif faradu hin jiru. Waan isin feetan nama siyaasaan bilchaate akka Jawaar Mohaammed akka Baqqalee Garbaa akka Dooktor Maraaraa akka akkasii sunniin ijaarannee kafaa'oo duraanii san malee yoo taate yoo jarri dhaaba biraa ijaartee dhaabii sun nuu kaliqinfamu taate ni fudhanna. Yookaan ammoo waa'ee biltiginnaan achi nuu dhaaba biraa isinii ijaarra jettee achi nuu gad ergitee abaawoo gargari nuu facaafte akkasiin isin tubboo keessa suuttee keessaa xuuxxu wallageettee duuba gubbaa qumaara irratti taphatan gubbaa qumaara walitti taphatanii Oromiyaa irratti taphachuu deeman sun gartee hin taatu. Tan qeerroon hin kubbaaltu hin hayyamtuyyuu waan mataa namaa fudhatu miti. Akkasii Oromiyaatti jabaadhaa tokko ta'a wal duradhaa wal duubaa wal duraan gartee uummata gartee waan adda addaa kana ofirraa qaba tokko ta'a waliin jiraadhaa. Naaftanyaan gisee isin keessa yaatu laal gisee tokko fa mataa keessaa gaffuudha. Isin keessa deemuyyuu barri yoo ati daffaara taate si sodaatani akka argansi keessan deeman. Daffaara ta'a yaa daffaara ta'a boo. Isin maali yeroo takka fataa nama gachuu hin beeytanii isa. Mataa ofirraa bukkisaa gisee tokko yaada akkasii fa'aa ofirraa jedhaati. Akkasii inshaallah rabbi isin haa qarqaaru du'aayiidhaan isin bira dhaabannaa. Jabaadhaa.
dadhabeeku jabaadha qeerroo jabaadha wallaahi guddoo wanti kana irratti bara mootummaan kunuu kuftee jirti. Dhiyoo kana gaafa karaa cufuu eegaltaniiyyuu akkasitti waan hagamitu Itoophiyaa irraa gabbu'e waan hagamitu hir'ate hagamitu nafxanyaan tun hagam muddamte wal keessa yaa'uyyuu muddamtee lubbuun itti guraadamtee gartee waa hedduutu yoo Oromiyaan guutuun bakka jirtu gartee karaa itti cufamtee bakka baatuun hunda nafxanyaan karaa wallaaltee karaa galtu wallaaltu kana isinii akkam isiniif fakkaata bara kuftee jechuudha. Wanni takkaa Finfinnee gasseenuu dadhabdee gamuma baatee garuma galtuuyyuu wallaaltee dhukkee irraa kaatee bara akkasuma keessattuu mootummaan muddamteeti waa hagam dhoffatee ofirra dhaabata malee waa hagam rakkate seetan. Alaayitti iyyuu jiranii keessaatti iyyuu jiranii bara joonjaye wajoonjitiisa mataanuu gargale. Karaa duraanuu ka qabu ka gaddiisu wallaaleeti yaada keessa galeera maraayyuu maraachuu jiraa bara namichattiin hin kuftiya'ee wanta ati miti soora qubsitu eleerra beekan jedhani kuni dhiyaateera bara yaadi isaa kun bakka takka nama geessuu yaadi isaa kun bakka tirsee uummata tirsee bakka takka geessuu miti. Inshaallah du'aa itti goonaa kana akka rabbiin irraa kaasu du'aa itti goonaa. Ammoo qeerroon biyya alaatii fi qeerroon keessaatiin wal lageettanii tokko taatanii jabaattanii akkasuma nama miidhamaa keenna ka biyyaatti miidhamee ka biyyatti gartee mootummaa nafxanyaatiin wareegamee ka gartee miidhamaa hanqina qaamaa qabu warri biyya alaa akka bira dhaabbattanii abshiir kabajaan isin gaafanna. Nambaraa fi waan akkasiisanii akaawwantii bantanii fi waan adda addaa qarqaarsa shilingi takka takkaan gartee paawundii takka takkaan gargaaruun gartee lammummaa bahuufiin dirqama keessan yaa warra biyya alaa waan guddoo miti laal shilingii gartee teenteen gartee waan doolaara gartee doolaara shilingii saantiima takkaan yoo walirra buuftee Oromoo biyya alaa akaawwantii takka miskiina takka bante harka qalleeyyii takka gartee tana irraa gartee miidhamte haadha hiyyeessaa ka ilmeen isaa irraa miidhame ka ilmeen isaa irraa cabe ka ilmeen isaa irraa dhahame ka ilmeen isaa gartee qaama hir'ate akaawwantii bantanii fi waan tokko tokko godhuu silaa hin dandeettan warra biyya alaa dhugaadha. Biyya alaa tunillee waan hedduu dalageetuma jiraata ilmi namaa garuu fayyaa waan qabnuuf bakka tokko tokkotti akka bira dhaabbattan haadha hiyyeessaa ilmaan sanillee wallaanachuu hin dandeettu. Ilmaan sun uummata keenyaa fi qaama irratti saba keenyaaf qaama irratti haatis ittiin erganne illee sabuma keenyaaf quuqamuu fi haa ta'u garuu wallaanachuu akkasii waan dadhabuuf haati hiyyeessaa yookaan abbaan hiyyeessaa ilmee isaa sawwaa wallaanachuu dandeenyeef akka bira dhaabbattan akaawwantii wayii akka bantaniif kabajaan isin